waaqayyo guyyaarraa dubbachuu jalqabu dhugaa ta'uu iseedhuun duratti dubbadha. Dhugaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 25 irratti akkas jedha. Dhugaa baatu amanamaan jireenya oolchaa, dhugaa baatu sobduun garuu soba hin dubbataa jedha. Animmoo mata duree koo dhugaa baatu dhugaa ta'uu isee duratti dubbadhama Waaqni gargaare. Akkasidha. Wanti hundumtuu gaa burqaa qaba. Sobnis burqaa qaba. Dhugaanis immoo burqaa qaba. Biyya lafaa kana irrattis immoo ilma sobaa ta'uu hin danda'ama. Ilma dhugaas immoo ta'uu hin danda'ama jechuudha. Namni immoo waan irraa dhalate, waan irraa madde, waan irraa burqetu fakkaata. Dhalli namaa jechuudha. Kanaaf akkuma dubbii Waaqayyoo jedhu dhugaa baatu amanamaanii jireenya hin oolchaadha. Dhugaa baatu amanamaanii jireenya hin oolcha. Jireenya hin oolchadha. Dhugaa baatuun amanamaan jireenya hin oolcha. Dhugaa baatu sobduun immoo soba. Dhugaa baatu sobni immoo soba hin dubbataa jedha dubbii Waaqayyoo. Kanaaf jireenya keenya keessatti dhugaadhaaf sobni burqaa qaba. Mucaa dhugaa ta'uu fi abbaa dhugaa irraa dhalachuutu nama barbaachisa. Mucaa dhugaa ta'uudhaa fi abbaa dhugaa irraati dhalachuun nama barbaachisa. Kanaaf sagalee Waaqayyoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Warra isatti amanan hundumaaf aboo mucummaa isaaniif kennee jedheetu, warri kun immoo warra akka yaada fooniitti dhalatan miti jedheetu dubbata sagalee Waaqayyoo. Nama dhugaa ta'uudhaaf, dhugaa baatu dhugaa ta'uudhaaf namni Kiristoos irraati dhalachuutu qaba. Namni Kiristoos irraa dhalachuu, Kiristoos irraati argamuutu qaba. Namni maal ta'uudhaaf? Dhugaa baatu amanamaa ta'uudhaaf yookaan immoo dhugaa baatu dhugaa ta'uudhaaf namni dhugaa irraati dhalachuu qaba. Namni dhugaa irraati dhalachuu qaba mucaa dhugaa ta'uudhaaf. Kanaafitu dhugaan immoo ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Kanaafitu Kiristoos irraati dhalachuu qaba nama dhugaa ta'uudhaaf, dhugaa baatu dhugaa ta'uudhaaf, mucaa dhugaa ta'uudhaaf namni Kiristoos irraa dhalachuu qaba. Kanaaf sagalee Waaqayyoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedha. Karichi dhugaan jireenyisi anaadha. Karichisi dhugaanis jireenyisi anaadha. Anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa koo hin dhaqu yookaan immoo mootummaa abbaa kootti galuu hin danda'u jedheetu lafa kaa'a. Wanta dhugaa argachuudhaaf, wanta dhugaa keessa jiraachuudhaaf, wanta dhugaa keessa seenuudhaaf namni maal ta'uu qaba? Dhugaa isa ta'e ilma Waaqayyoo Kiristoos Yesuusiin jireenya isaa keessa galchachuu qaba. Namni Kiristoosin keessa isaa hin kaanne ta'ennaan, Kiristoos nama keessa hin jiru ta'ennaan namni irruudha. Dhalli namaa Kiristoosin hin qabu ta'ennaan irruudha. Yeroo hundumaa irrummaatu itti dhaga'ama dhala namaatti. Irruun kun immoo kan inni guutuu danda'u Yesuus Kiristoosin argachuudhaanitu guuta. Yesuus Kiristoos kun immoo inni dhugaadha. Dhugaan ana gateedhee fi namni dhugaa kana beekee, dhugaa kanarraa dhalatee mucaa dhugaa ta'uu qaba, ilma dhugaa ta'uu qaba, dhugaa baatu dhugaa immoo ta'uu qaba. Namni kanaafitu gooftaa Yesuus Kiristoosin gara Waaqayyoo dhaquu barbaannaan, mootummaa Waaqayyootti seenuu barbaannaan karaan itti gara mana Waaqayyootti nama geessu anaa. Dhugaan ittiin gara mana Waaqayyoo dhaqanis anaa. Jireenyi ittiin jireenya bara baraa argatanis anaa. Anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu dhaquu hin danda'u, eenyuyyuu itti galuu hin danda'u tokkoof tokko lafa kaa'achuudha. Karaan irra deemanii baay'eedha. Karaan irra deeman baay'een garuu maanni? Karaan irra deeman baay'een garuu gara maalitti nama geessu? Gara jireenya bara baraatti nama geessu. Biyya lafaa kanarra maaltu jira? Amantii baay'eetu jira. Amantiin baay'ee jiru kun jireenya of keessaa hin qabu. Amantiin baay'ee jiru kun dhugaa of keessaa hin qabu. Amantiin baay'ee jiru kun karaa ittiin gara Waaqayyootti nama geessu miti.
inni kan keenya garuu adda kan godhu jireenya of keessaa qaba dhugaa of keessaa qaba karichi immoo karaa qulqulluu karaa sirrii karaa mudaa hin qabne karaa ittiin naqanii mootummaa waaqayyootti seenanidha kanaafitu namni maal ta'uu qaba dhugaa kanatti dhalachuu qaba dhugaa kanatti dhalachuu qaba dhugaa kana jireenya isaa keessa gashachuu qaba dhugaa kanaan jiraachuu qaba dhugaa kanaan deddeebi'uu qaba dhugaa kanaan namootatti dhugaa baatu ta'uu qaba yookaan immoo dhugaa dubbachuu danda'a namni Kiristoos keessa isaan jirre dhugaa dubbachuu hin danda'u sababiin isaa burqaan dhugaa ilma waaqayyoo Kiristoos Yesuus gatii ta'eef jechuudha kanaaf egaa anaa yoo ta'e malee akkuma gooftaan jedhe egaa Kiristoos yoo ta'e malee mootummaa waaqayyoo dhaquun yookaan immoo galuun hin danda'amu kanaaf sagalee waaqayyoo ergamootatti gaafa dubbatamus gooftaa Yesuus Kiristoos deebiseetu akkas isaaniin jedhe dhugaan qulqulluudha dhugaanis immoo nama qulleessa Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 17tti akkas jedha dubbiin kee dhugaadha dhugichaan isaan qulleesseera dubbiin kee dhugaadha dhugichaan immoo maal godhi isaan qulleesseera kanaaf dhugaan birmaduu nama baasaa dhugaan nama qulleessaa dhugaan gara jireenyaatti nama geessa dhugaan gara mootummaa waaqayyootti nama geessa jechuudha kanaaf nama keessaa maaltu hin jiru dhala namaaf maaltu barbaachisa Kiristoos Yesuustu barbaachisa duwwaa jireenya namaa keessa jiru guutuu kan danda'u Kiristoos akkasumas immoo jireenyi dhala namaa dhugaadhaan jiraachuudhaaf dhugaadhaan dubbachuudhaaf dhugaadhaan deddeemuudhaaf dhugaadhaanis immoo dhugaa ba'uudhaaf dhugaa ta'e ilma waaqayyoo Kiristoos Yesuus nu barbaachisa jechuudha kanaafitu dubbiin kee dhugaadha dhugichaanis immoo isaan qulleessi gaafa jedhu dubbii waaqayyoo humna qulleessituu of keessaa qaba dubbii waaqayyoo jireenya of keessaa qaba dubbii waaqayyoo dubbii dhugaa dubbii jireenyaati kanaafitu gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedha jechuudha qullaa'uudhaaf gaa namaaf ta'a jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaa ergamootatti yeroo kana dubbatu in kadhateef duuka buutota isaa warra isa duukaa turan sanaa hin kadhateef yeroo kadhatuu fi isa kanatu kadhateef gooftaa Yesuus Kiristoos dubbiin isaa dhugaa akka ta'e dubbichaan akka isaan qulleessu kadhateef akkasumas immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamootaan gaafa akkas jedhee isaaniif kadhatu isaanitti dubbatu maal jechuu isaati gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo isaa yookaan baadhatee gaafa deemu yookaan immoo isaanirraa adda ba'uuf gaafa jedhutti maa inni halkan gaafasii sanatu maal isaan godhe duuka buutota isaa adda akka waaqayyoon akka waaqeffataniif waaqayyoof akka hojjetaniif mootummaa waaqayyoo keessa akka turaniif hojii waaqayyoo isa dhugaa ta'e kana dhugaa akka ba'aniif waaqayyoo jiraachuu akka danda'aniif maal isaan godhe dhugaa dubbii waaqayyoo kanatti dubbateetu akka isaan adda ba'an akka isaan qullaan akka isaan waaqayyoof ta'an akka isaan waaqayyoo dhugaa mootummaa waaqayyoo dubbachaa akka isaan jiraatanii fi adda isaan baase halkan sanatti jechuudha kun immoo hafuuraaf dhugaadhaanitu danda'ama jechuudha dubbiin kun kan inni danda'amu dubbiin kun adda ba'uun kan danda'amu dubbii kanaaf jiraachuun kan danda'amu dubbii kanaan duukaa bu'anii waaqayyoo waaqessuun kan danda'amu waaqayyoo jiraachuu kan danda'amu dhugaa baatuu dhugaa ta'uun kan danda'amu dhugaadhaaf hafuuraan yoo waaqayyoo waaqessan yoo waaqayyoo jiraatan yoo waaqayyoon duukaa bu'an qofatu danda'ama kanaafitu namni tokko bar tokko keessa na yaadadha Sudaan dhufeetu namni kun akeeka biraatiif dhufe biyya sana keessa jechuudha biyya sana keessaa mootummaan moototi turan namoota ergatu namoota bakka isaanii bu'ee hojjetu jechuudha obboleessi koo warraan fa'aa mitikkeen fa'aan beeku wadhee yaada namicha sanaa mucaan kun mucaa kibbaati Alamaayyoo jedhama waldaa keessa deemu maaliif dhufee hojii basaasummaa hojjechuutu dhufe garuu dhuma irratti maal jedhee kana keessa akkasittiin jiraachuun hin danda'amu
iddoo dhugaa kana keessatti sobaan fakkeessanii sobaan deemanii jiraachuun hin danda'amu. Jedheetu dhummi isaa deemee waldoota lakkaa'ee waldoota keessa deemee maal jedhee keessaa ba'e jechuudha. Kanaafitu namni Kiristoos wajjin jiraachuuf namni mootummaa Waaqayyoo keessa Waaqayyoof adda ba'ee jiraachuudhaaf dhugaadhaaf hafuuraan Waaqayyoo yoo waaqessate dhugaaf hafuuraan Waaqayyoof yoo adda ba'ate dhugaaf hafuuraanitu deddeebi'a yoo ta'e dhugaaf hafuuraanitu tajaajila yoo ta'etu sun danda'u jechuudha. Sanaa alaa namoonni waldaa keessatti amma waa tokko wanta isinitti dubbadhu namoonni waldaa keessatti bara dheeraa deemaniitu dhaqanii dhummi isaanii biyya lafaatti deebi'a dukkanatti deebi'a. Gaafa deebi'an namatu sababii godhatu. Garuu namni sababii namaaf hin ta'u yoo ija hafuuraan yoo dhugaa dubbiitiin ilaallee fi silumatumaa inni hundeen isaanii dhugaa irratti hin hundoomne. Silumatu dhugaan jireenya isaanii keessatti iddoo hin arganne. Silumatu karaa dhugaadha deemaa hin jiran. Kanaafitu gaafa waan xiqqoon tokko mudatu gaafa waan xiqqoon tokko itti bu'u gaafa waan xiqqoo barbaadan dhaban maal ta'u iddoo isaanii gadhiisu. Gooftaa Yesuus Kiristoos gatiima biddeen nyaataniif gatiima dhuddaniif gatiima dinqii argitaniifitu na duukaa deemaa jirtu malee gatii dhugaa beektanii miti gatii jireenya beektanii miti gatii itti gara mootummaa Waaqayyootti deemaa jirtanii miti isan jedhettitu dhaqochuudha. Kanaaf namooti baay'een maaliiftuu waldaa keessaa badu dhugaan inni kun namaaf hin galle hundee dhugaarra hin jiraanne wanta dhugaatti hin qabamne dhugaan jireenya isaanii keessatti iddoo hin arganne. Yeroo baay'ee jechan dubbachuu jaalladhu macaafa qulqulluu keessaa ergaan Phexros boqonnaa 3:15 akkas jedha. Kiristoos Yesuusiif garuu isin jireenya keessan keessatti iddoo isa olaanaa kennaaf jedha. Kiristoos inni dhugaa ta'e kun iddoo olaanaa jireenya koo keessatti hin qabanne ta'ennaan mana koo keessatti hin qabanne ta'ennaan hundee koo hin taane ta'ennaan achirraa sokkuun koo salphaadha jechuudha. Akkuma mana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan mana ogeessi ijaareef mana callisanii warri gowwaan ijaaran ashawaadhaaf dhagaa irratti ijaarame fakkaati sanatti fakkaata jechuudha. Waan xiqqoon maaliif nama fuudhee sokkaa? Beelli maaliif nama fuudhee sokkaa? Jireenyi namatti toluun maaliif nama fuudhee sokkaa? Rakkinni maaliif nama fuudhee sokkaa? Nama sababii godhadhee maaliif hin sokkaa? Hundee dhugaarra gatii hin jirreef, dhugaan na keessatti iddoo olaanaa gatii hin qabanneef, yookaan immoo dhugaadhaaf gatiin gadi hin jenneef. Kanaaf malee wanta biraa miti. Dhugaadhaaf gad jennaan, dhugaan iddoo olaanaa qabateennaan, dhugaadhaan jiraannaan, dhugaadhaan deddeebinaan, hundee dhugaarratti ijaaramnaan akkuma isaa Phaawulos Roomee boqonnaa 8:31 kaasee akkas jedha. Eenyutu jaalala Kiristoos Yesuusitti gargar nu baasuu danda'a? Eenyutu jaalala Kiristoos Yesuusitti gargar nu baasuu danda'a? Beelaa dheebuudhaa argachuudhaa dhabuudhaa daaruudhaa mootota ergamoota waaqarraati orri kun hundumtuu jaalala Kiristoositti maal nu gochuu hin danda'an nu baasuu hin danda'amu. Yoo maal ta'eef yoo wanta dhugaarratti ijaaramne jirra yoo ta'e dhugaan immoo nu keessatti iddoo olaanaa qabatee jira yoo ta'e maal nu gochuu hin danda'u itti adda nu baasuu hin danda'u. Itti adda nu baasuu hin danda'u. Garuu warra baay'een keenya waan inni kaan jireenyatu itti toleetu jireenyatti toluurraa kan ka'e bada. Inni kaan immoo rakkinarraa kan ka'etu bada. Inni kaan immoo namaaf sababeeffateetu bada. Inni kaan immoo biyya lafaa jaallateetu bada. Sababiin rakkina keenyaa isa kana jechuudha. Kanaaf namni maal ta'uu qaba? Dhugaa beekuudhaa fi dhugaa hubachuudhaa fi dhugaatti jiraachuudhaa fi dhugaa isa ta'e irraa dhalachuudha. Dhugaa isa ta'e irratti hundaa'uudha. Dhugaa isa ta'eef immoo olaantummaa jireenya ofii keessatti kennuudha. Olaantummaa jireenya keenya keessatti kennuufidha.
yoo kana goonee fi dhugaatti jiraachuu dandeenya dhugaa baatuun dhugaa ta'uu dandeenya dhugaadhaan deddeebi'uu dandeenya mootummaa waaqayyoo isa dhugaa sanattis immoo galuudhaaf hin dandeenya jechuudha yoo kana ta'eef kanaaf dhugaa akkas jedha yemmuu of kennan wanta raawwatamuun adda ba'uu ofii of kennuu keenya barbaachisa adda ba'uudhaaf of kennuu keenya immoo baay'ee barbaachisa jechuudha yoo addan baanu ta'e yoo yeroo baay'ee rakkinni keenya rakkinni namaa inni guddaan waa adda ba'uu tokko yeroo darbees dubbachaa ture alloo isa dubbadhe waaqayyo Abrahaamiitu adda ba'ee dhoksaan guddaan Abrahaamitti adda ba'ee biyya kee keessaa maatii kee keessaa saba kee keessaati adda ba'ii gara biyya si agarsiisu deeme dubbii dhugaa kana dhagee Abrahaam yeroo sitti furanne guyyaa sitti furanne uume kee ani immoo yeroo baay'ee nan dubbadha nuyi orri Afrikaa biyya keenyatti saba keenyatti maatii keenyatti adda ba'uun waaqayyo jedhee iyyuu miti itu waaqayyoon jedhin iyyuu nuyi adda baanee sokkina beelladda nu baasaa rakkinna adda nu baasaa dhiibbaan mootummaa adda nu baasaa siyaasa adda nu baasaa wanti baay'een adda nu baasa Abrahaami waaqayyoon nageetu adda ba'e wanta dhoksaanni guddaan ittiin Abrahaam adda ba'e garuu biyyi kallaalotaa inni keessa jiraatu sun waaqolii tolfamoo waaqessu waaqayyoon isa jiraata waaqayyoon isa isaan uume hin beekan sana qofa iyyuu miti maatiin Abrahaam waaqayyo waaqa tolfamaa waaqessu Abrahaam iyyuu waaqa tolfamaa waaqessa maatiin Abrahaam immoo namni waaqayyo tokko namni waa'ee maatii isaa qorate tokko akkas jedheetu barreesse maatiin Abrahaam faa suuqiitti waaqni tolfamaan gurguramutu qabu galii kan isaan ittiin argatan qabeenyi isaanii inni guddaan achirra jira Abrahaam garuu gaafa waaqayyotti dubbate waaqolii abboota isaatti sana sinniise waaqolii tolfamaa sanis maal godhe hinniise fuudhee ba'e hin jedhu achootti dhiise ba'e nuyi wanti nu rakkisu obboloota koo wanta nu keessatti waaqa tolfamaa ta'ee jiraatutti adda ba'uu hin dandeenyu keessumaa namoonni Afrikaa nuyi hin dandeenyu Itoophiyaa qofa miti Oromoo qofa miti Amaara qofa miti Tigree qofa miti Naayijeeriyaa Aljeeriyaa maal Afrikaa miti guutummaan wanta keessa isaatti waaqa tolfamaa ta'etti adda ba'uu hin danda'u adda ba'uu hin danda'u kanaaf seexanni illee yeroo baay'ee anatu guddifatee gadi inni sochi keessa teesseetu jechuudha adda ba'uun keenya baay'eetu murteessaadha adda ba'uudhaaf immoo nu maal ta'uu qabna murteeffachuu qabna murteessinee of kennuu qabna ofii keenyaan immoo adda hin baanu yeroo tokko sigaaraan tuutan tureen waa tokko isheetti himaa sigaaraan tuutaa bara 1998 magaalaa Kaartuum dhaqanii gaafa inni dhaqee kiristaanan turee dhaqeen waldaa kiristaanaatti dabalan gaafa chaapiliin nu baay'een faarsaan faarsan ture duraan faarsaan waaqeffachiisas sagaleen kootu akka ammaa hin ta'in jechuudha gaafa olli nu nan faarsa namni xiqqoodha gaafa gadi maan immoo sigaaraa kun naqee tuuta ammasii uuman godha guyyaa tokko sigaaraan kun ganama keetu waaqayyoon ittiin adda maalonni isaa jedhan kadhadha garuu dhiisuu hin danda'u ganama suuqii dhaqee sigaaraa bitadheen xuuxuu jalqaba gaafan qabsiifadhee harkisuu na balaqqamsiisuu barbaade jechuun laguun sigaaraa sana gatee obsi dhaqeenyaa ciree wayii nyaadde ishee dhugeen deebi'ee xuuxadheen dhaqee isa sana gatee dhaqee ishee dhugee maal jedhee deebi'ee dhaqee bitadhee ammas gaafan qabsiifadhe ammas achuma ol lafiiga takka turees gaafan qabsiifadhu achuma ol lafiiga teellaa keessa na balaqqamsiise anaafatii irraa kaasnee gargar galleerra waaqayyoon dhageera deeni sigaaricha achumatti hin gatee dhidhiite lammata jechuudhaan itoo amma guyyaa irraatti itoo namni birrii miliyoonii meeqa siidhaan nadhee dhugaa waaqayyo isinitti maan sigaaraa harkaan hin qabu sigaaraa jedhamu harkaan hin qaban
mana beekama mana nyaata beekama tokko hojjechaa ture obbolaan ko beekorri dana keessa jiranii baay'een isaanii mana nyaata sana keessatti amanamummaadhaan jedha abbaan hojii kootii sigaaraa tuuta guyyaa tokko makiinaa keessa taa'etu mucaa sigaaraa gurguru sana bukkee sigaaraa jedhe an harka koo kanaan sigaaraa harkaan hin qabu jedheen akkamii ennaan akkasuma jedheen akkam sigaaraa naaf siin fidu jedheen yoo barbaadde hojii keessa nanniisaa mana keessa nanniisaa angaruu sigaaraa harkaan hin qabu jedhe amma teellaa keessaa baay'inni gurbaan kun ennaanii gurbaan kun akkas akkasii jedhanii achuwaan hafe jechuudha waaliif isiniin jedha waaqayyo ittiin waase ittiin deebinu tokkummoo rakkinni guddaan jechuudha yoo ofii keenya ganama dhiisne galgalatti deebineetu wanta dhiisne sana goona maaliif ofii keenyaan dhiisne ka isa yuutuuf hin kenniniim yookaan nama sodaannee yookaan waan tokkoonitu dhiisne kanaaf maaltu nu barbaachisaa adda ba'uudhaa fi of kennuun keenya baay'ee murteessaadha yeroo nu of laannu waaqayyo nu gargaara itu nu of hin kennin waaqayyo nu gargaara gaafa nu ofii keenya laannu waaqayyo nu gargaara ani dadhabaadha ani kana baachuun barbaadu ani kana baadhee si waaqessuu siif hojjechuu si wajjin jiraachuu hin barbaadu garuu immoo ofii koon dhiisuu ofii koon ofirraa fuudhee lafa kaa'ummoo nan dadhabee gaafa nu jennu waaqayyo immoo mucaa kooni nama dadhabaa gargaaruudha hojiin koodha nurraa kaasagaa maqaan isaa ulfaatu nu gargaara kanaafitu macaafa Ibrootaa irratti sagalee waaqayyo macaafa Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti fakkaata akkas jedha kottaa gara teessoo waaqayyoo isa ayyaanaaf araaraan guutee jiruutti ija jabinaan hin dhiyaannan obboleessa ko laftitti furmaati argamu laftitti ifamuun cubbuu argamu lafitti ba'aan namarraa bu'u lafatti ayyaana waaqayyoo argatan lafatti dhugaadhaan jabaatanii ka'an teessoo waaqayyoo isa ayyaanaaf araaraan guutee jiru jala kanaaf eessa barbaaddannu rakkina keenyaaf dadhabbii keenyaaf dhukkuba keenyaaf gaaffii keenya hundumaa eessatti geessinu gara teessoo waaqayyoo isa ayyaanaaf araaraan guutee jirutti achi maaltu jira furmaata jira achi maaltu jira hiikamatu jira furmaata jira kanaaf gara teessoo waaqayyoo isa ayyaanaaf araaraan guutee jirutti maalataanu ija jabinaa na gargaarenne achitti adeemu yoo gargaarsa barbaanneef waaqayyo nu gargaara waaqayyo nu gargaara yeroo nu gargaaru immoo wanta kiyyoo ta'etti akka nuyi adda baanu godhaachuu waaqayyo gaa kaayyoon an barnoota kana barsiisuu barbaadee fi waa sadii tokkoffaan adda ba'uu dhugaa beekuu dhugaa beennatti immoo jiraachuu dhugaaf immoo dhugaa ba'uu warra kan akka goonuufini amma danda'ametti dubbachuu yaala jireenyi dhugaa ba'umsaa qabaachuu baay'ee nammaa nullee biyya Eurooppii keessa fa'aa warri jirru dhugaayyuu hin baanu yeroo tokko yeroo reefu dhufe tokko dubartii soshaalii keenyatti maaliif amantiin ni bee maaliif waldaan kiristaanaa akkas ta'e maaliif waldaan akkasitti qullaatee maaliif isin waldaan nattan jedheen abbootii keenya kaakayyuun keenya fa'aa dur dhaqaa turanii amma garuu inni hafeera doofummaadhaan jedhe yeroo daan dubbadhaayyuu jabaadhatte amma gaafa seera biyya keenyaa bartuutti amma gaafa dhageessutti dubbadhu yeroo satiyyuu ni istaatti sababiin isaa yoo barbaadaniif itti si gaafatachuudha garuu haa ta'u an dubbii waaqayyo dhugaasaa baruudhaaf yookaan immoo hubachuu nuuf wayyaa isa jedhu tokkoofini waaqayyo sagalee kana keessa keenyaan dubbachaa jira kanaaf iyyuu dubbiin kun gamaa inni jireenya dhuga ba'umsaa qabaachuu baay'een jechuudha biyya lafaa kana irratti tajaajiltoonni kiristaanonni baay'een lallabaa beekamaa barsiisaa beekamaa raajii beekamaa ergamaa beekamaa wanta baay'eedhaan beekamaa ta'utu barbaanna yeroo ilaallu immoo jireenya namaa zeeroodha garuu jireenya dhuga ba'umsaa qabaachuu
jireenyi baay'ee murteessaa kiristaanummaan kan inni ittiin beekamu Kiristoos kan inni ittiin beekame jireenya dhugaa jiraata. Fakkeenya kan nuuf ta'u qabu immoo raajii keenya miti, tiksee keenya miti, luba keenya miti, abbootii wangeelaa keenya miti. Isaan irraa hin baranna gaarii. Fakkeenya guddaa kan nuuf ta'u garuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ta'uu qaba. Kanaaf Phaawulos akkas jedha. Gara Kiristoosiin beekuutti fakkaachuutti guddachaa deemaadha. Gara Kiristoosiin beekuutti, gara Kiristoosiin fakkaachuutti guddachaa deemaadha. Namni irraa lallabaa beekamaa ta'uu barbaada. Lallabaa beekamaa hordofuu barbaada. Barsiisaa beekamaa ta'uu barbaada. Barsiisaa beekamaa hordofuu barbaada. Raajii beekamaa, ergamaa beekamaa, luba beekamaa ta'utu barbaada namni. Barri nuyi keessa jirru baratti namni Kiristoosin mul'isu miti. Baratti namni ofiisaa karaa fedhan iyyuu mul'achuu barbaaduu fi baratti namni karaa fedhan iyyuu of mul'isuu barbaaduuf mul'achuu barbaadu keessatu jiraachaa jirra jechuudha. Kana keessatti Kiristoos narraa mul'atu. Ani Kiristoosin hin mul'isa jennee jireenya dhugaa jiraachuun baay'eetu barbaachisaa jechuudha. Har'aa seexanni nama keessaa kiristaanota keessaati keessumaa maal fuute hubannaa ittiin waaqayyoon sodaatan, ittiin waaqayyoon beekan, ittiin waaqayyoof jiraatanitu sammuu namaa keessaa, qalbii namaa keessaa harte. Addaamiin faa jannateedhaan keessaatii hattee baaste. Nu keessaa immoo laphee ittiin waaqayyoo sodaannu, laphee ittiin waaqayyoof hojjennu, laphee ittiin waaqayyoof jiraannutu nu keessaa hatte. Akkasa waraabessi harreedhaan maalee harree iyyituunittu du'aa ishee maal taanaanitu sagaleen ishee dhibe fakkaata. Itti onnee qabaatte silayyuu maaliif iyyiteen? Nu keessaa fuudhe jechuudha. Kanaaf jireenya dhugaa jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya dhugaa jiraachuun baay'eetu barbaachisaadha. Yeroo tokko yeroo bara kaambiin addunyaa kanaa lama turteen Soobeet Hibret keessatti yookaan Soobeet keessatti namni waaqayyoo tokko kiristaanni tokko dhugaa ba'uudhaafitu wangeelaanii mishineerii ta'e karaa biraa dhaqeetu biyya sana keessa gaafa seenu qabameetu hin hidhamne. Hidhamee mana hidhaa keessatti darbatan jechuudha. Namni biraan immoo biyyuma sana keessaa wanjala ejjatee yookaan immoo yakka ejjateetu mana hidhaa keessa seenu. Waa'ee jireenya dhugaa jiraachuu seenu irratti dubbadha. Innaanitu daabboon ganamaa daabboon lamatu kennamaaf nama tokkoof. Namichi inni yakka ejjatee dhaqe suni nyaata kana nyaatee sin quufu. Hafuura wayii keessa jira jedhama. Namichi inni kiristaanii suni namicha kanaaf maal godhaa? Daabboo dhuftuuf irraatii kan saarraatii daabboo tokko namichaaf dabala. Daabboo meeqa nyaata jechuudha? Namichi 3 nyaata. Inni kun tokkuma nyaata. Jireenyi isaa, dubbannaan isaa, maal isaa mana hidhaa sana keessatti namicha kana harkisaa madeemu. Ituma dhuutu guyyaa tokko dhugaatti ba'a. Namichi kiristaanii sun dhaga'uutu dide. Biyya sana keessatti doofummaatti fudhatameera yookaan immoo Kiristoosin beekuun iyyuu gowwummaa waan ta'eef hin dide. Boris dhugaatti ba'e hin dide. Guyyaa tokko akkas jedhe keetu. Yesuus inni atumtii jettu kuni maaluma fakkaataa meeratti himna fudhadhaa jedhen. Yesuus inni jedhu kun anuma fakkaataa jedhe. Anuma fakkaataa jennaan iddii si fakkaata ta'e nan fudhadhaa. Siisa daabboo ofii keerraa hambisee naaf kennu. Fakkaata iddii ta'e nan fudhadha yoo sooni jedhe. Innaan daabboo kan ofii koorraa hambisee akkasiif kennu kan godhe isa keessa koo jiru Yesuus sanaa jedha namichi. Achumaan gooftaa fudhate jechuudha. Jireenya dhugaa jiraachuun kiristaanummaa keessatti baay'eetu barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Obboleettiin kun ayyaatiin addana keessa jirti ta'e hin beeku. Ayyaatiin musliima turte chaappilii waldaa
nu hundumti keenya gaa mitikkeen faa jiru warraan faa keessatti waaqeffannu bukkee deessi yeroo waldaatii gallu bulunnaa daabboo nyaannaa ol jaallannaa maal jenna ituma ittuu tarkifamte achumaan nutti dabalamtee hafte waa tokko ni hittaman waldaan jireenyi kiristaanotni dhugaa agarsiisanii maal godha jireenya namaa keessatti dhiibbaa hojjeta dubbannaa keenya caalaa lallaba keenya caalaa dhuga ba'umsa keenya caalaa jireenyi nuyi jiraannu baay'ee murteessaadha namni maal ilaalaa jireenya keenya ilaala lallaba keenya qofa miti keessumaa namoonni biyya lafaa maal ilaalu jireenya keenyatu ilaalu kanaaf jireenya dhugaa jiraachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha kanaaf sagaleen waaqayyoo maal akka taane gaaf beekuun barbaachisaadha maal akka taane gaafa dubbatu sagaleen waaqayyoo ergaa Phexros duraa boqonnaa 2:9 irratti akkas jira isin garoodha tokkoffaa qomoo foo'amoodha lammaffaa luboota mana mootummaati sadaffaa saba qulqullaadha afuraffaa orra dhuunfaa waaqayyoo taataniittu jedheetu dubbata sagaleen waaqayyoo maal jedha isin garoodha qomoo foo'amoodha luboota mana mootummaati saba qulqullaa'oodha orra dhuunfaa waaqayyoo taataniittu gaafa jedhu dur maal hin turre isin akkas hin turre dur qomoo foo'amoon turre dur saba qulqullaa'an turre dur luboota mana mootummaan turre dur isini dhuunfaa waaqayyoo hin taane amma waaqayyo garuu karaa Kiristoos Yesuus dhiiga ilma isaa Kiristoosin isin bitachuudhaan maal isin godhateedha dhuunfaa isaa taataniittu namni immoo ani kan kooteedha foon immoo ani kana akkasiitedha nama dhiibachuudha kanaafitu isin amma kan dhuunfaa waaqayyoo taataniittu kan eenyu ta'uu keenya beekuun murteessaa jechuudha jireenya dhugaa jiraachuudhaaf kan eenyu akka taane kan ofii keenya akka hin taane beekuun baay'ee barbaachisaadha abbaa akka qabnu waaqa akka qabnu gooftaa akka qabnu beekuun barbaachisaadha yoo beennee fi abbaan keenya abbaa namaaf dhimmuudha gooftaan keenya gooftaa nama jiraachisuudha waaqni keenya waaqa barabaraati kanaafiyyuu wanta lafarraatti wanta darbutti maal hin taanu hin dhiphannu jechuudha hin dhiphannu arra wanti nama boosisu arra wanti nama rakkisu biyya lafaa kanarraati wanta darbuuf jedhutu isan dabarre keessaa darbatee nama baasa isan dabarre keessaa darbatee nama baasa amma sagantama keessa jirraa waaqeffachaa jirraa sagalee waaqayyoo dhagaa jirraa waaqayyoon kadhachaa jirra sammuun keenya garuu yaadni keenya qalbiin keenya garuu wanta darbutti hidhamee inni darbu sun darbatee akka nama mana keessaa gannama ari'u akkuma addaanfaa jannata jedhan keessaa gad ari'ee jireenya keenya nu ari'achaa jira har'a garuu ani kan waaqayyooti waaqayyo kan dhuunfaa isaa na godhateera yoo jenneef yoo beekneefi nuyi kan waaqayyooti itti gaafatamaan keenya waaqayyo itti gaafatamummaan jireenya keenyaa kan fudhate waaqayyo kanaafi nuyi kan waaqayyoo ta'uu keenya beekuudhaaf hubachuun baay'eetu barbaachisa jechuudha baay'ee ammas kan hin jedhamne beekuun barbaachisaa namni kan eenyu akka ta'e hin beeku kan waaqayyoo ta'uu keenya beekuun baay'ee barbaachisaa yoo kana beekneefi maal taana jireenya dhugaatu jiraachuu dandeenya jechuudha jireenya dhugaatu jiraachuu dandeenya jechuudha sababii fayyuu keenya immoo gaafa dubbatu sagalee waaqayyo lafa ammaatti maal jedha waa lamaaf akka ta'etu dubbata waaqayyo kan dhuunfaa isaa kan inni nu godhateef waaqayyo luboota mana mootummaa kan inni nu godhateef waaqayyo saba qullaa kan inni nu godhateef waaqayyo qomoo foo'amaa kan inni nu godhatee fi sababii maaliitiif waa lamaaf innis immoo waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif
dukkana keessaa gara ifa isaa dinqisiisaatti isin baaseera yookaan immoo si waameera. Waaqayyo hojii isaa dinqisiisaa akka labsitaniif dukkana keessaatti gara ifa isaa dinqisiisaatti isin baaseera. Eenyu? Waaqayyo. Namni amma dukkanuma keessa jiraachuu keenya malee dukkana keessaa ba'uun keenya iyyuu nuuf hin ifu. Dubbiin kee ifa, sammuu koos immoo naaf hin saaqa. Dubbiin kee ifa, karaa koo irrattis immoo naaf hin ibsa. Adda Daawit gaafa dubbatu. Kanaaf Waaqayyo maal godheera? Hojii isaa akka labsinuu fi dukkana keessaatii gara ifa isaa dinqisiisaa keessatti nu baaseera. Lafa itti mul'anne, lafa itti argamne, lafa itti haguugamne keessaa Waaqayyo maal godhe? Nu baase. Lafa itti mul'atan, lafa itti argaman, lafa itti iji nama ilaaluu danda'utti Waaqayyo nu baase. Kanaaf jireenyi keenya dukkanaa ture, garuu Waaqayyo maal godhe? Gara ifa isaa dinqisiisaatti nu baase. Waaqayyo maal akka goonuu fi hojii isaa dinqisiisaa akka nu labsinuuf, fayyuu keenya, kansaa ta'uu keenya, jireenya argachuu keenya, Waaqayyo keenya immoo Waaqa jiraataa akka ta'e, Waaqayyo keenya immoo Waaqa jireenya dhala namaaf kennu akka ta'e beekuu akka nurra jirutu nutti dubbata jechuudha. Jireenyi dhugaanii ibsaa dukkana keessaati. Jireenyi dhugaan maali? Ibsaa dukkana keessaati. Jireenyi dhugaan ibsaa dukkana keessaati. Ammas fakkeenya tokko isinitti hima. Nama kiristaana tokkoof musliima tokkotu ollaa jiraata. Qe'een isaanii lachuu aaxrii yookaan kellaa qaba. Namoonni kun namoota amantii garaagaraa amananidha. Namichi musliimni sun ganama gaafa ka'u fincaanis bakkees kiisitti dheetu qe'ee namicha isa kiristaanaa sanaa keessa buusa. Namichi kiristaanni sun ganama gaafa ka'u qe'ee isaa keessatti kosii marga fuudhee dhaqee gata. Boris akkasuma godhe fuudhee dhaqee gata. Yeroo hundi akkas godhe uma gata. Malee maaltu kana qe'ee koo keessa buuse siin jedhuun dubbatus. Guyyaa tokko namichi musliimni suni ganama gaafa namichi ka'u kosiin qe'ee keessa hin jiru. Boris hin jiru, iftaanis hin jiru. Gaafa guyyaa afuraffaas hin jiru. Gaafa guyyaa shanaffaa dhaqee balbala namichaa rurrukute. Sagalee nama dadhabaa dhaga'ama malee sagaleen nama fayyaan dhaga'amu. Ol seenee dhaqeetu gaafa ol seenee dhaqu dhukkubsatee jira. Itti siqee dubbisee guyyaa kana shanan mana keessatti akka miidhamee jiru, akka rakkatee jirutu itti dubbata. Namichi achitti waan danda'uun tajaajilee gaafa deemuudhaaf jedhu taa'imee ittiin jedheen inni dhukkubsataan sun islaamni sun jechuudha. Hin taa'e. Kanii qe'ee kee keessatti bakkee guuraa ture, fincaan guuraa ture, kiisitti qe'ee keessatti darbatu ana tureemi. Ati akkamittiin mana koo dhufuu dandeessee? Akkamittiin dhufuu dandeesse? Kana shakkine immoo hin beekneti jennaan kana hundumaa beekaa. Hubadheerasi garuu gooftaan na keessa jiru gooftaa jaalalaati. Gooftaan na keessa jiru gooftaa jireenyaati. Waaqayyoon ni waaqessu kun waaqa nama jaallatudha. Kanaaf hin callisee irras kanaaf mana kee dhufennaan. Anoo addi akkas ta'eetii waaqa sagan keetii kana waaqan godhadhaa. Gooftaa sagan keetii kanas immoo gooftaan godhadhaa. Jedheetu amantii isaa sana dhiise. Jireenya dhugaa jiraachuun
lallabarra hin caala barsiisarra hin caala faarfannarra hin caala raajii nu dubbannurra hin caala jireenya dhugaa jiraachuun kanaaf jireenya dhugaa jiraachuun keenya baay'eetu barbaachisaa jechuudha kanaaf egaa jireenyi dhugaanii ibsaa dukkana keessaati jireenyi dhugaan ibsaa dukkana keessaati ibsaan dukkana keessaa akka ifutu jireenya dhugaa namni jiraatu yoo jiraateefi maaltaa jireenyi dhugaan sun ibsaa ta'etu mul'ata ati namoota akkuma baay'ee keessaa macaafa qulqulluu keessatti yuukoo uumama hundumaa keessaatii noy nama qajeelaa ta'etu Waaqayyo fuulduratti argame bara tokko immoo lubii bal'inaan fara lubbuun isaanii gooftaa bira jirti yeroo lallaba isaanii tokko naggeeffate namicha John jedhamu tokkotu ibsaa qabatee guyyaa saafaa gabaa keessa deemadhan maashoo qabsiifate innaan maali namicha maal taate namni hundumtuu nu ilaaleetu inni tokko maali namicha maal taate guyyaa saafaa kanatti maashoo qabsiifattee gabaa keessa deemtu maali nama nagaa miti ati jennaan Waaqayyotu nama barbaada Waaqayyotu nama dhabee nama barbaada kanaaf jireenyi dhugaanii ibsaa dukkana keessatti ifuudha jireenyi dhugaan ibsaa dukkana keessatti ifuudha kanaaf jireenya dhugaa jiraachuudhaaf maal ta'uu qabna dhama'uutu qabna jireenya dhugaa jiraachuudhaaf dhama'uu qabna guyyaatti jireenya dhugaa jiraachuudhaaf dhama'uu qabna yoo dhamaaneef jiraachuu hin dandeenya yoo dhamaaneef jireenya dhugaa jiraachuu hin dandeenya jireenyi dhugaan egaa ibsaa dukkana keessaati sagalee Waaqayyoo Tiitoo boqonnaa 2:14 irratti akkas jedha inni seera irra daddarbuu hundumaa jalaa nu furuudhaaf saba foomaa warra hojii gaariitiif inaafan ofiisaatii qulleessuudhaaf ofiisaa nuuf kenneedha inni seera irra daddarbuu hundumaa jalaa nu furuudhaaf saba foomaa warra hojii gaariitiif inaafan ofiisaatii qulleessuudhaaf ofiisaa nuuf kenneedha baay'een keenya amma barri keenya nu keessa jirru akkuma jedhu hamaadha deeman dubbadha sagalee Waaqayyoos barichi hamaadha baay'een keenya amma kiristaanotitti baay'een wanta nu dhiphannu waldaa kiristaanaa keessatti wanta nu ol lolluuf wanta nu ol jibbinuuf wanta salphaadha isa Waaqayyo barbaadu bituu hin taane isa Waaqayyo hin barbaanne bituu ol jibbinaa isa Waaqayyo hin barbaanne bituu ol rakkisna Waaqayyo garuu kan inni barbaadu maa inni warra hojii gaariitiif inaafan akka nuyi taanutu barbaada Waaqayyo warra hojii gaarii hojjechuudhaaf inaafan akkasumas immoo wanta gaarii biyya lafaa kana irratti akka nu hojjennutu barbaada sagalee Waaqayyoo Maatiyoos boqonnaa 5:45 natti fakkaata guyyaa sanatti Waaqayyo abbaa keessaniif namoonni guyyaa sanatti Waaqayyo abbaa keessaniif namoonni hojii keessan isa gaarii ilaalanii firdii isaatiif akka isa galateeffatanii fi hojii gaarii hojjedhaadha wanta gaarii godhaadha firdiin Waaqayyoo qajeelaa akka ta'etu mul'isa guyyaa tokko dhumarratti firdiimti Waaqayyoo kun qajeelaadha Waaqayyoo dhugumaa warra hojii gaarii hojjetan warra jireenya gaarii jiraatan warra Kiristoosin ol qaban isaaniif dhuguma Waaqa jedhee cubbamootatti ituu faraduu qajeelotaaf immoo ituu faraduu fi guyyaa tokko namoonni arguuf jiru kanaaf warra hojii gaariif inaafan akka taanuuf ituu Waaqayyo nu fo'ate kanaaf egaa jireenya gaarii jiraachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha jireenya dhugaa qabaachuuf deddeebii gaarii qabaachuun tokkummaan keenya immoo Waaqayyo wajjin cimsachuudha jireenya dhugaa qabaachuuf deddeebii gaarii qabaachuuf tokkummaa keenya Waaqayyo wajjin cimsachuudha tokkummaa keenya Waaqayyo wajjin cimsachuudha Waaqayyo wajjin karaa nuyi tokkummaa keenya cimsannu macaafa qulqulluu dubbisuudhaan
kadhannaa kadhachuudhaan waaqayyo waaqessuudhaan ta'uu qaba. Muki tokko muka ta'e guddachuudhaaf qilleensa isa barbaachisaa, bishaan isa barbaachisaa, biyyoo isa barbaachisa. Kiristaanni tokko immoo jireenya dhugaa jiraachuudhaaf deddeebii dhugaa deddeebuudhaaf nama kadhataa ta'uu qaba, nama waaqeffatu ta'uu qaba, nama immoo macaafa qulqulluu dubbifatu ta'uu qaba. Sagaleen namni waaqayyo tokko akkasidha. Macaafni qulqulluun cubburraa nama ittisaadha. Cubbuun immoo macaafa qulqulluurraa nama ittisaadha. Gaafa cubbuu hojjennu macaafa qulqulluu dubbifachuu hin dandeenyu. Gaafa macaafa qulqulluu dubbifannu immoo sagalee waaqayyoon nu keessa jiru nu ifata gatii ta'eef cubbuu hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf jireenya akkasii jiraachuun keenya nyaaf baay'ee murteessaan isa kana jechuudha. Kanaaf immoo biyya lafaatiif cubbuutti guyyaatti adda ba'uudha. Biyya lafaatti cubbuutti guyyaatti maal ta'uu qabna? Adda ba'uutu qabna yookaan immoo irraa fagaachuu qabna. Irraa fagaachuudhaaf immoo akkan isin amma jedhee wanta gochuun jiru waaqayyotti siquudha, waaqessuudha, kadhachuudha, macaafa qulqulluu dubbifachuudha. Yoo yeroo keenya waaqayyoof laanne biyyi lafaa jireenya keenya hin nyaatu. Cubbuun jireenya keenya hin nyaatu jechuudha. Kun baay'ee barbaachisaadha. Wangeela ergaa Yohaannis boqonnaa 3 isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 4-6 dubbisa. 4-6 akkasidha dubbii waaqayyo. Cubbuu kana hojjetu hundinuu seera malee hin jiraata. Cubbuun seera malee jiraachuudha. Kiristoos cubbuu balleessuudhaaf akka mul'ate hin beektu. Inni garuu cubbuu hin qabu. Egaa namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garuu isa hin argine, isa hin beeknes jedha. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhugaa baatu dhugaa irraa immoo maaltu eegama? Kanatu eegama jechuudha. Jireenya dhugaa jiraachuu, cubburraa fagaachuu, hidhaa yookaan immoo wanta biyya lafaa nutti xaxurraati irraa fagaachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo Kiristoosiif jedhee wanta nutti dhufu hundumaa gammachuun simachuu. Kiristoosiif jennee wanta nutti dhufu hundumaa gammachuudhaan simachuu. Wanta gatii nu baasisutti gatii baasuu jechuudha. Lubbuu keenya nu gaafata yoo ta'e lubbuu keenya kennuudha. Sababiin isaa Kiristoosiif jennee gatii baasuu qabna. Akkuma inni gatii nu baasee jechuudha. Kanaaf Ximotewos lammaffaa boqonnaaf lakkoofsa akkas jedha. Ati garuu waan hundumaatti garatti gortu beeki. Ati garuu waan hundumaatti garatti gortu beekedhee waa sadii dubbata. Tokkoffaa dhiphina obsaan baadhu. Wanta nama dhiphisuu yoo jiraatee fi obsaan baadhu. Yoo Kiristoos duukaa jiraatte. Yoo fannoo kee baattee deemtatee obsaan baadhuudha. Lammaffaa hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhuudha. Hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf immoo hojjedhu. Sadaffaa hojii itti ergamte guutummaatti raawwadhuudha. Hojii itti ergamte guutummaatti raawwadhuudha. Waaqayyo tokkoo keenya irraa waan nurra barbaadu irraa birmaduu ta'uu qabna jechuudha. Wangeela lallabuun dhugaa ba'uun Kiristoos fayyisaa jechuun kiristaanota hundumaaf kenname malee luba qofaaf hin laatamne, raajii qofaaf hin kennamne, abbaa wangeelaa qofaaf hin ergamne, hin kennamne. Kanaaf namni gaafa Kiristoosin duukaa bu'uugaa isa kana beekuu qaba jechuudha. Dhiphina obsaan baachuu qaba. Hojii itti ergame, hojii lallabaa wangeelaa immoo hojii isaa godhachuu qaba. Hojii itti ergame kanatti immoo guutummaatti raawwachuu qaba. Wanta waaqayyo nurraa barbaadutti gatii kaffaluu qabna jechuudha. Wangeelaaf gatii kaffaluutu qabna. Namoonni fannoo baatanii deeman fayyinatu hawwuudha. Fayyinatu barbaaduudha. Namoonni fannoo malee Kiristoosin duukaa deeman garuu isaan fayyinarraa baqatu. Yookaan immoo isaan dhugaarraatii baqatu. Waaqayyo gooftaan koos na eebbisu. Arraaf kanuma irratti raawwannaa yoo waaqayyo nu jiraachisee
figaa itti fufnaan iyyaadha.